wanti har'a dhagaabuuraa jennee ka'aa jirru kun hospitaala kanaa fi waan guddaadha. Wanta yeroo dheeraadhaaf barbaachaadha maa turredha. Kana jechuun har'a kutaa yaalii hatattamaa yookiin emergency roomii uummata keenya yookiin hospitaalli keenya rakkachaa ture, dhabee rakkachaa ture. Uummata lafatti yaallu dhabnee bakkee irratti xarapheezaa wambarii irratti yaalaa turre. Rakkoo kana sirnumaan sirriitti nuuf fura jechuudha. Emergency kutaa emergency sadarkaa isaa eeggate bifa sadarkaa hospitaalichaa sadarkaa uummatichirra jiru sadarkaa magaalichirra jiru wajjin kan walgitu wajjin kan hojjetamu waan ta'eef guyyaan har'a baay'ee guyyaa gammachuudha, baay'ee guyyaa nutti toleedha jechuudha. Yes, last year we saw the situation of the emergency department for adults and children, and it was very, very, very bad. Congested, overwhelmed by people, patients. It was not possible to work. It was not possible to guarantee a quality of the intervention, a correct therapy, for example, and so on. So together we decided the intervention to expand and totally renovate the emergency department for adults and children. And today is the inauguration day of the work, and I hope that with the collaboration of everybody is possible to conclude the intervention in 1 year. I don't know in Ethiopian beer, but I know in euro is almost 1 million euro. In 1 year we want to expand to build up a new construction, but also the equipment, and it's possible to realize that this project. Hojii tajaajila fayyaa keessatti hojiin jalqabaa hunduma caalu emergency dha. Maaliif yeroo waa'ee emergency haasofnu waa'ee lubbuu oolchuun immoo suuteedhaanii kan hojjetamu tun ta'in ariitiidhaan waan hojjechuun barbaadamu akka carraa dhabuu ta'ee emergency'n hospitaala kanaa gaafa laallu garuu kutaa baay'ee xiqqoo namooti humnaa ol keessa ciisan kan ture emergency'n tajaajila guutuu bakka hin arganne keessaa ture. Sababa rakkoon nageenyaa dhufee tureef uummati baay'ee rakkateera, tajaajilli fayyaa baay'ee miidhameera, manneetiin fayyaas baay'een isaanii dadhabaniiru. Kanaaf amma yeroo nagaan deebi'uu jalqabu kanatti akka ministeera fayyaattis akka ogeessa fayyaattis deeggartoota hundaaf ignee tajaajila boodatti hafan kana deebisnee gargaaruutu nurra jira. Naannoo kanaaf yookaan lixa kanaaf qofatu hin ta'in naannoo kaan yeroo Tigraayis naannoo Amaaraas Affaaris rakkinni ture gaafa nagaan deebi'u ministeerri fayyaa bakka hundaa deemee tajaajila deebisanii ijaaruuf tajaajila isa dur ture bakkatti deebisuu hojjechaa turre amma immoo naannoo kanattis akkuma kanatti itti fufna.